Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'allee oduu gammachiisaa tokko qabanne isiniif dhufneerra. Waliigaltee nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota WBO waamicha nagaa fudhatan gidduutti taasifame hordofee guyyaa har'aa miseensonni WBO kallattii garagaraatiin galaa akka jiran argaas dhagahaa jirra. Naannoo garagaraattis simannaan ho'aan godhamee fi gara ummataa yoo makaman hamilee akkamii ummatarraa harka argatanii fi ummanni akkamitti akka isaan qeebale qabanne isiniif dhufneerra. Mee isinis hordoftoota keenya karaan amma WBO'n irra jiru kun yookaan immoo waamicha mootummaa qeebalee kara ummataa deebi'uu fi kara qabsoo siyaasa nagaatti deebi'uun isaa akkamitti akka laaltanii fi akkamitti akka isinitti mul'ate comment nu gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo. Kunuka akkuma viidiyoo gubbaatti argaa jirtanitti kuni yeroo waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo WBO'n karaa nagaatiin galanii karaa ummata isaaniitti ummata isaanii yeroo makamanii fi ummanni illee haala addaa ta'een gammachuu isaanii yoo ibsatu kan mul'atudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti ummanni akka malee ililchee fi iyyee gammachuu isaanii ibsataa jiranii. Ummanni kun akka malee nagaa dheebotanii turanii, akka malee nagaa hawwaa turanii. Kanaaf nagaa fi araara kana Rabbi dhugaa godhee ummata boo'ichaa fi imimmaan ummata kanaa Rabbi haa qorsu jennaa. Addunyaa kana irraa wanti nagaa caalu hin jiru, jiraachus hin danda'u. Meeshaa kanaan osoo loluu dandeessanii akka barbaadan hundumatti dhukaasuu fi buqqisuu osoo dandeessanii garuu nagaa hawaasa keenyaa imimmaan abboolii fi haadholii keenyaa qorsuu wayya jettanii nagaa hawaasa keenyaa nu fayyattanii meeshaa keessan waliin nagaa filachuun dhugumaan bilchinaa fi ogummaa qabaachuu keessan agarsiisa. Isin dhuguma waraana ummata isaaf dhaabbatu ta'uu keessan agarsiisa. Baga nagaan galtan akkuma imimmaan haadha fi abbaa keessanii argitanii nagaa filattan Rabbiin karaa hundumaan isin waliin haa jiraatu. Gadheen tokko tokko immoo isin qeequu fi arrabsuu illee dandeettii fi moraalis hin qabdu. Isin goota dhugaati. Ummata keessan filattanii nagaa filattanii karaa nagaa deebi'uun keessan waan guddaadha. Ummanni miskiinni kun yeroo ammaa daldala siyaasaa kamuu caalaa wal waraansa kamuu caalaa nagaa barbaada. Nagaatu isa barbaachisa. Kanaafuu nagaa filattanii gara nagaa deebi'uun keessan galataa fi gootummatu isiniin mala. Warroonni hafanillee jijjiirama isaanii fi mootummaa jidduu jiru karaa nagaa ta'een furanii akka gara ummata isaanii galanii karaa nagaatiin qabsaanii fi ummata kanaaf boqonnaa kennan gamanumaan hawwii keenya isiniif ibsuu barbaannaa. Warroonni haftanis akka nuuf galtaniif kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Oromiyaaf kan fayyadu tokkummaa fi jaalala misooma fi badhaadhinatu isiif mala. Kanaafuu ummanni kun akka isin tokko taatanii fi araaramtanii isin hojii jiraachuu fi isin kabajee isin hammatee isin jiraachisuuf harka banii isin eegaa jira. Warroonni mootummaatis obboleeyyan keessan kan daggalaa isinitti dabalamaa jiran kana kabajaa fi jaalalaan ofitti qabdanii akka jiraachistanii fi akka tajaajiltan shakkii hin qabnu. Kanumaan xumuruu barbaannaa. Tokkummaa fi badhaadhinni Oromiyaa keessatti haa dagaagu jennaa. Galatooma.